dargaggummaa kan biyyaaf qabeenya biyyootaan baatee golee taaneteenya silaa wanna barraa dhaalamu qabeenyaan rakkoof rakkisaan hallisaan ugeenyaan dabarin naalchisuuf teenya dhala keenya akkitaane akkasii akkam ta'u teenya furmaatanuuf kenniyaa ilaahi keenya keenuun jedhimee buunee lafa keenya dhiiraa dubartii keenya hiree godaansaa mutanne يا ربي غرغار سكيك دن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون أقوم بكم نمني بيا كيسا غدانون وانو مجر بيا غجون كورسا يرو غجون كورسا سياسة غجون كورسا كليسة غجون كورسا ركنا جرينيا غجون كورسا وهندن ما كان غجون كورسا أقوم بكم nummoojun kurfamaa dhuma wayiitiyyuu nummoo hedduu itti nu gatan wayii dhabame fayyitaa malee ummatuma gatamaa wayiiti bakka dhaqnetti kunoo wama sin dhageessanu kana ta'a guyyaa kaleessaa akkuma beekamu nama 450 hamma nama 500 ga'a jedhamee yaadamu tilmaamamutu mana hidhaa tokkittii keessatti boombiin samaayiidhaa gaditti bu'ee guyyaa kaleessaa magaalaa Yaman keessatti yeroo galgala odeeffadhu ijoolleen kuni biyyarraa godaanuu qofitti miti akkatti godaanan qabu hamma godaaneetum moo jira maatiin manna lakkaa'u waan baariin fixe maatiin manna lakkaa'u waan karaatti bineensi nyaate maatiin manna lakkaa'u waan duuriyyeen karaatti waraantee ajjeefte maatiin manna lakkaa'u waan azaaba takkaa waan safarrii qabu taatee ijoolleen keenya yeroo ammaa kana keessa akkas ta'aa jirtu jechuudha amma ijoolleen kun naannoo adda addaa keessatti inni kan keenyaa caalaadha malee naannoo adda addaa keessatti kan isiin godaante akka taate baarii kaffaltee booramaarra dhayxee waan isii mudate sana hunda dandeessee wareegama humna wareegama maallaqaa waa hunda kaffaltee utuu silaa birritti nu ammatti hin deemte sanaan silaa reetii tokko bitatte silaa hamma gara fuulduraatti silaa waan tokko ta'aaf jara keenya ijoollee inni baarii irraa hafe jidduu kana dhaqee Yamaniin geesse Yamaniin akkuma beekamu gareen qaama mootummaa ta'ee lolaa jiruu fi gareen hoosii ofii isaaniitiifuu akkatti jiranuti jira ofii isaaniitii jarinu baqataa ofii isaaniitii jarinu godaanaa kunoo biyya keenya kanatti galanii inni kan biyya alaatti galee addunyaa keessa facaanii ta'e jedhamee waan hojjetame waan ta'eef jecha akka jiri faca'u barbaadame facaanii haara galfachiisan egaa facaan jaraa nummoo hin miidhagama tokkoon duritti baqanneeti uummanni Yamanii kun uummata gaariidha ijoollee keenyaaf nyaata baatti karaadha dhaabatti ijoollee keenyaaf waan isaan uffatan uffattee karaadha dhaabatti uummanni Yamanii amma ofuu dadhabanii roorroo keessa bu'anii ijoolleen keenya godaananii dhaqanii Suudiitti achi dabarfachuudhaaf warri farankaa kaffaluu danda'e ila durii biyyi gatii mootii hin qabne jennaan duriyyeetu birrii fudhatee gara Suudiitti achi dabarsa ijoollee keenya kan duriyyee birrii fudhatee gara Suudiitti achi utuu dabarsanu warri birrii hin qabne qabaniiti inni kaan mormitootatti kennee farankaa kennee lolchiifata jara keenya meeshuma taphataane bar waan sidibu ijoollee farankaatti kennaniiti dhaqii nu lolii jennaan ijoolleen dhayxee rasaasaa fi of affeerte yoo achi deebi'es nu hin ajjeesan waan ta'eef dhayxee lola lolte yoo argatte farankaa fudhatte yookaan immoo achitti ajjeefamti dhumne hamma yoomitti dhumnaanii inni haasaa rabbumatti ol kennanna akka jennus hin qabnu akka goonus hin qabnu ila ofiin nagaan qabnu waliin nagaan qabnu ollaan nagaan qabnu deemnu nagaan qabnu keenya kun maalinni mee maal jettaa asirratti inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ijoollee keenya kan biyya ambaa deeman kan asiin duras asuma irratti baanee wanni nu godhuufii dandeenyu sagalee ta'uufiidha kanaan alatti humna biraan qabnu gara namaatti sagalee taana gara rabbiitti immoo rabbiitti oliyyan hojiin keenya kanuma malee humna biraan qabnu asiin duras ijoollee keenya kan Saudi Arabiyaa keessa jiran akkanumatti ijoolleen biratti dhumtee ijoolleen janaazni mana keessatti hafee mootummaafis nama biyya jiruufis hundaafuu yaamicha dabarsinee turre hanga tokko gurri itti kennamee nama muraasallee yoo ta'e irraa galchuu yaalanii jiranii ammas achuma jiran jechaadha warrummaan Saudi keessa jiru sunu achuma jiranii yaamichi guyyaarraan dhiyaataa ijoolleen miiseejasitti gootii mubaashara waraabdee laayivii dabarsitii laalaa jirta ijaan argaa jirta inni dhukkubsatta waan biraa wannati gootu hin jirtu rabbumatti himatta inni kalee immoo adda kan kaleessa ta'e waan hundattuu hojittillee adda haalli isaallee adda baay'inni namallee adda kanan gammaatti rakkoon irra ga'ee jedhan nama 400 fi oli haa ta'u malee kan madaa'ee jira kan miidhame jira kun lakkoofsi isaa hin himamne
ijoolleen kuni akkuma reeffati kaaste jiruu fooyyeffata deemte roorrootu biyyaa baasa rakkottu ilma namaa biyyaa baasa kaas jirus qananii argateetii mi kaas jiru obseetuma jiraata guyyaa dabarfateet guyyaan naa tartuun asuma keessa jiraata waan biraa jechuun dandeenyu rabbiin warra jannataa isaan haa godhu rabbiin caffee jannataa keessa isaan haa qubsiisu amma sagalee isinii ta'uu kenna ittuma fufna hin iyyina qaamni nu dhagahu yoo jiraate dhagaa lubbuu ilma namaati lubbuun ilma namaa siyaasaan qabdu naannoon qabdu gandan qabdu saban qabdu lubbuudha lubbuun adurreellee garaa nama nyaatti ilma namaa dhiisi haadha abbaan isaanii immoo dalagatanii nama ta'anii nu galan jedhanii isaan eeggataa jiranii har'a laalaan haadha abbaa isaaniitti dhagahamu sun nutti dhagahamuu qaba obboleessi kiyyaa soo keessa jiraatte obboleettiin kiyya abbaan kiyya haati kiyya ijoollee ilmaan dhiistee asii deemte jira haadha manaa asii dhiiftee deemte jira kanaaf ijoolleen tuni karatti haftee rabbiin caffee jannata miidiyaan maaliif hin gabaatin mi'asumatti yeroo baay'ee inaasofna miidiyaa kanarraa miidiyaan biyya kana keessa jiru gaafa dhimma isaa ta'een alatti gaafa dhimma nama biraa ta'e akka nama biraatiin nuyi kanattu uumamni kennallee nama addaati jaraafillee nu nama addaati nu beeta namuma nu baqataadha biyyuma kana keessatti baqataadha akkitti ilaalamnullee akka baqaati nus baqataa jedhamnee fudhatamna akka muslimaatti immoo muslima bira gaddabartee immoo akka oromootti nuti biyya kanaa fi akka keessummaatti ilaalamna kanaafuu kuni cabuu qabaadha wanni iyyinuufillee isa kana abbaan biyyaallee nuyi abbaan qabeenyaallee nuyi abbaan silaa ummata kanallee hawaasa kanallee nuyi miidiyaan biraa isin iyyuu hin danda'u ufii iyyadha miidiyaas uumadha amiltan bar kan irratti uumame isa kana osoo nama nu iyyuu qabaanne osoo nama nu dubbatu qabaanne osoo nama afaan kennaan da'waa godhu qabaannu taate osoo miidiyaan nuuf dhaabbatu jiraatu taate amiltan mar hojii baay'ee qabna ka kananaa qabna ka silaa ummatatti tajaajilu qabna wanni kanatti as nu deebisee isa san bakka kanarraa dhabuudha kanarra deddeebinee waan hin haasofneef isinis beeytuu nullee beekna garaan kennallee beekaa dubbachuu baannullee ifa galaadha miidiyaan wanni haasa'u hin jiru gaafa dhimma nama tokkoo ta'e biyya kana keessatti waa uumaman addunyaa tana guutuutti iyyaa oola wallamaan hun bo'aan argine maa himan gannaqee bo'aa bar nama tokkoof bo'aa jazakallahu khair akkuma beekamu ijoolleen keenya warri Saudi keessatti kana ta'aa turani gaafa Saudi keessatti Jiddaa fi Riyaadii fi Abbaa naannoo adda addaa keessatti gaafa hidhamanu hatta reefki jara nama fayyaa keessaa namni tokko ukkaamamee owwada dhabee du'e jennaan janaazaan sa'aatii 24 bira ta'a ijoollee keenya mudanne waan mudanne maaltu mala بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جلقبا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون جاء ربين كن مصيبة نمودته مصيبة قدارا إنا لله وإنا إليه راجعون نوتس كان مربي تيجا ربي تديبنا ماتي جولو وان كنا ربي أبصها كنو في صبرها كنو في وبلو وان كينيا ورا دوان كشهيدات العالم بإذن الله تعالى ربين صدرك جرا ولا كاسو كجنة ربها قنو ورمو كرات أكس بتنا أمني إني كان ركوتامي إني كان مدائي أكت أبا مالي هذا مالي غرغار كمال ورا كرات موجرو ربين عافية جرا قوتو هذا بسوجر أجرا في دعاء قول أجل كبا تيان سودان إمي كان كينيا وان لا كامل أمومتي جل كبا ربو ما تدي بيولا دعاء قول شورا وان كان مصيبة كان ركو بيجي كيتا جلستة كبيجي على استة كان أمتي كينيا بولا تخرب بنور هكازو أمني كان كينيا بيك أما ميديا أنتاناني أما كان أرجماج رمله إبا أفرجت آير رمله أمني كمان إبالك كأمو كم بكيجر أمني كمان إبالك كأمو سهارة برا كيتا دكان نماجر أمني هدول أكم بحر عن دماجر إني كان غير أوروبا تديما إني كان غير عربا تديما إني كان غير سومالي حتى سومالي فا ديما نمني دولا كان مكان سان بيكمني كان إنما سايسا أكرفين بيكمني كان بحري كيتا تلومي الله تنفيت لكوب تينكاب إني إذا قال غلا كان نمنا عايزو أنا تأجو الكن جولن سعودي دا مرا أنا تبي البلان أنا جاي نيوانسن وانا كريه كريس تيرا ما تألفتو ما نونيجي نيجي نمال وشولن نيجي أساس أوران ألا إبسودان ألا سجلة توران ألا وانتلو ديما ورمتو ما بلن واسو تيسا أكسنو ورا وما جدرا مالي جنان أبشرا دعاء قرا إن شاء الله مدن دامين مسوچو أما جن ديبي تفكينا ملكا أما إذا نمنو أما نندسا قاموت ماتيو شورا رجل سمنو تاجرو والله تلكمي كتبي عرباتي بالبلا ماجد كنا كذا قلت سومالني أمني كنا ركتير جرايتشون حقيقات أما بيجبرا فكينا أما نم أقوما موتمان كنا تاتو بيجي كوني ساتو
humna hammatana qabaachuu dhabuu danda'a. Humna dandeettii rakkoo biyya alaas biyya keessa jirus ummata isaa hiikuudhaaf dandeettii qabaachuu dhabuu isaa hin mala. Inni waa tokko dandeettii dhabuun. Haa ta'u miidiyaadhaanis moo? Nagadhaa deema amma fakkeenyaaf ta'u biyya biraatti yoo ilaalte Awurooppaa yoo ilaalte Ameerikaa yoo ilaalte biyya Afrikaa biraa yoo ilaalte namni tokko yoo rakkate Awurooppilaanii erguuf. Akkan. Inni bara lammii jaraati ka. Ministeerri Aajaa Alaa kan jiru ambaasaaddarii naannoo sana jiru fakkeenyaaf ambaasaaddarii Itoophiyaa yoo Yamaniin hin jiraanne ambaasaaddarii Itoophiyaa Saawudii jiru ambaasaaddarii Itoophiyaa Qaxariin jiru ambaasaaddarii Itoophiyaa naannoo sana jiru takkattu waan kan irratti argamee isa dhukkufate mana yaalaatti geesse isa du'e gara maatiitti deebisuudhaan ambaasaaddarii Itoophiyaatti dadqaba kan qabu isa ture kan biyya alaa amma wanta akkasii kun hin baramne. Waan biyya keessa hin baramne. Maaliif wallalame maaliif hin baramne jechuun dandeessu. Maaliif jedhi ka qoy wansi yaadachiisa. Nama tokko nama asitti nama tokkotu du'e jedhamee paarlaamaa irratti bu'ama. Si galeera hin baramne baramuudha. Hin baramne garanti hin baramne qaba. Wanti asiliin bade fadhiin isaa sirraa waan asiliin bade. Hin baramne bu'uura hin baramne amma haqiiqaatti rakkoon biyya kanaa yoo rakkoon mudatu rakkoon biyya kanaa walqixa namni lama yoo du'e nama lamman sanaa walqixa dubbatamaa amma sa'adilii dubbata waa'ee siyaasa waa'ee namummaa waa'ee qamma Sufiyaan kaase lubbuun namaa siyaasaan qabdu amantaan qabdu maalin qabdu rabbuu quraanaanii waman ahyaahaa fakkaannama ahyannaasa jamii'an jedhee ilma namaati kan dubbatu walaqqad karramnaa banii aadam ilma namaati kabajaa kennineerraa jedhame yeroo namni tokko naannoo tokkotti du'uu fi yeroo naannoo tokkotti du'u as keessa wal duuka hin iyyamu. Kanaafuu akkuma duraan gaafa jalqabaa sofne abbaa dhimma kan keenyaaf nu abbaa yoo itti taane malee dhimma kan keenyaa namni bira abbaan ta'u isa ofii haasa'u miti. Keenyaa fi jara jedhame jechuudha bakka kanatti. Isa ofii haasa'u dhiisii isati as teessee haasoftuyyuu maaliif haasa isiin jedha malee dhimma kan dhimma godhe hin haasa'u. Kanaafi kan keenya ilallahi ilmushtaka gaa rabbitti machuudha. Amma dandeenyu. Baay'isuma keenyaatu naan jedha amma fakkeenyaa fi amma ijoollee gubatee haasofnanu. Ijoolleetu ibiddaan gubattee jinnaan ijaaraa garree ilaalatta sirraa cittee ilaalatta silaalessiti waan isin keessaa deemte beeyta wanni silaalessu koo du'a jara addaati miti waan isin keessaa deemte sana inni silaalessu akka siritti deemte kana inni silaalessu sababa sii deemsise kana inni silaalessu du'a sii qofaa miti duuti riizaaltidha eenyuuf nafu akkanatti sin du'ama akka biraatti sin du'ama bishaanis hin nyaata qeeransis hin nyaata garuu ijoolleen kuni rakkoo keessaa gara du'aatti sarkaanfatte malee utuu aaran galfatin utuu hin ciisin utuu abbaarraa gibirii kaffaluudhaa jettee wama adda addaa kaffaluudhaa jettee abbaatti uffata uffisuudhaa manatti ijaaruudhaa jecha biyyaa baatii beeki irra caalaa ijoollee keenya baadiyyaa keessa amma deemtee achi warri mana abbaatti ijaaraa jiru warri haadhatti uffata uffisu abbaatti uffata uffisee qallaba ta'aafii jiru ijoollee keenya amma karaa miilaatiin kana yaa'aa jirtu kana rakkina abbaa faadhaa teessee arguu baqatteeti sa'aatii silaa ari'atan qaqqabanu baqatan jalaa baanu fuutuu irraa bareeddu heerumtuu irraa bareeddu keessa godaanti laalaa sanatu silaalessa malee akkasitti du'aan qofitti miti baara. Sahee amma akka namummaatti eenyuyyuu amma fakkeenyaaf Liibiyaadhaan Xaaliyaanii deemte ijoolleen gaafa jedhu kun zeegaadhaan tokko miti waliin beekanu warri Xaaliyaanii garuu maal godhu baay'ina ta'anii warra eegantu jiru nama garagalu hoo jiraate lubbuu jaraa seefii gochuudha lubbuu jaraa hambisuudhaaf ambisanii isa kan biyyatti galfatanii isa kan biyyatti deebisanii lubbuu nama tokko eeguun dirqama ummata alamaa guutuuti lubbuu nama tokko yoo ta'e lubbuu sana kan eeguu qabu alama guutuuti eeguu qaba akka amantaattis akka seeraatti biyya lubbuun keessatti qiimaa qabu jechuudha. Amma isa kan keenyaatti yoo dhufte ilaalte maal inni rakkoo hedduudha kan jiru rakkoon gara danuutiin wal xaxaa rakkoo seenaatu jira rakkoo siyaasaatu jira rakkoo diinagdeetu jira rakkoo jireenya biyyattiitu jira rakkoo kana hunda amma danda'ame yoo hiikaa itti argame malee bu'uurarraa nu yeroo hunda qirincaalee eenyu isaatti dubbanna wanti jiru asii rakkoon jiru tokkofa haqiiqaatti kan dubbachuu qabnu akkamatti kaafte inni du'u riizaaltiidha. Maalumaaf namni kun biyya kana keessaa ba'a dhuguma rakkina qofati isa baasaa jira biyya kana keessa maaliif ba'a keessattuu uummanni keenya naannoon keenya maaliif godaanaa isa kanatti irra deebi'uun barbaachisa mootummaanis dhimma kana dhimma awlawiyyaa waan jedhamuti piraayoritii waan jedhamutu jira piraayoritiin mootummaan biyya tokko keessaa piraayoritii inni kennuu qabu inni jalqabaa maal inni nageenya lammii isaatii fi jalqaba kennuu qaba ambaasaaddaroonni Itoophiyaa biyya alaa jiranu jalqaba kan jedhe kennuu qabanu maaliif
nageenya namaatiif nageenya jiraatiif amma jarri as hedduun jara ambaasaddoota jiranu tokkoffaa ummatuma kana waliin beekan lammaffaa hojiin jara ta'anii doolaara kaffalamu nyaachuudha sadaffaa dhimma nama kanaa dhimma isa du'u miti isa mana namaatti rakkatee jiru deebi'anii jiran baranaa jijjiiramni jira jechuudha dhagaa ture biyya arabaa keessatti maalitti jijjiiramni amma ta'e ijoolleen kan keenya mooraa argatan dhufanii gaafa soodii jiran wantoota tokko dhufanii nutti himaa turan garuu ammi kun turuu hin dandeenye maalti akkuma kana waan jiru jedhan keessaas yaadachiisuu tokko maadaamitu mana keessatti nu hayaatee jedhanii bu'an ijoolleen durba maaliif jennaan isintuyyuu mootii ta'ee jedhaniitu hayaa arganne kabajaa akkasi kun maal inni osoo ambaasaadara achi jiru wallahi osoo biyya biraa ta'e ambaasaadari yamanii fakkeenyaaf waraanatu jiraan miti yoo namni keenya jiraan ambaasaadara naannoo sana halkaniin bula achi jira ganama sana achi dhaabbatee achi miidiyaadhaa kennee isa rakkate adda adda baasee isa gargaaru gargaarsisee humna mootummaatii olillee yoo ta'e ummata kakaafatee achi bira dhaabbatee waan leeyoon gargaarre an mootummaa keessan isin bira jira jedhanii ayini Kenya jasa galan ture gaafa ahabaachisan warri Eritrea mootummaa jalaatti wallolaniitiyyuu hedduun Kenya fayyita'u kanuma wajjiniin yoo rakkoo wayitti dhalatte yoo rakkoo wayi jiraate imbaasiin Eritrea achumaan gaafataaf achumaan bira dhaabbate kan Kenya yeroo sanas ta'e namni tokko yoo ati kaatee rakkattee achi galte achumatti hidhamta achumatti arrafamta asiin maqaan kennama imbaasiidhaan maqaan kennameeti akkati hidhamtu akkati maal godhamtu godha amma kun yoo jijjiirame malee ati dhuguma du'a maal jetta ati isa gaafa baashii jetta ati ijoolleen mana hidhaatii baanaani ijoolleen mana hidhaatii baatee jennaani eedii tokko gaafa qopheessinu sana eediin qophaanaan mana hidhaa bisraat jedhanii maqaa qopheeffatanii eediidha kottaatii ramadaanni bahee eedii keessanii uummanni mana hidhaatii yaa'uusaa kottaa mirkaneessaa koreen fala barbaaddu warri jedhamanuu jedha Abubakarii Yaasinii namoota animmoo achirratti nan affeerame imbaasiitu maqaa kennee jedhanii ka walumaan ture gaafa wajjin turre imbaasiin maqaa kennee jarri kuni musiibaadha mootummaan akkanii nuu hidhu jennaan mootummaan dhuftee maqaa kooyyuu qajeeltee waamtu raayyaa jettee na gaafatte si galte Abubakar Doktor Jilaan gaafa walitti hidhamnu sana mootummaan ofiin dhufee nuni waa tokko jedhu nuni inni keenya bakka nu bu'een dhayinne nu hiisisuudhaaf achi jira gaafa sana arrahoo ani nin jechuu barbaadu mee yoo achi fagaanne haasaadha nama haasofsiifti wantatti nama laaleessiti bakkuma citteen dhiidi awwannin jechuu barbaadu furmaanni maala ta'u dhaamsa maali dhaamta ijoollee keenyaaf sagantaa dheeraan qabnu kun ajandaa nama hedduu laallatu mee warra biyyatti hafaniif warra karaarra jiran maal jette amma karaarra jira dhugaadha ijoolleen inni kaan cunqurfamee inni kaanii ganda keessaa barbaadama lafuma abbaa nagaa mootummaan inni gubbaa jiru kun quban qabu beeke deka sanatti hunduma nutti mootiidha deka mambarii mootiidha gooxiin mootiidha gareen mootiidha wama hunda nutti mootiidha maaliif jennaan muka jige qottootitti danata qottootitti baay'atu wama hunda nu muranu kanaaf inni gubbaa jiru suni riippoortii babbareedduu qofitti dhaga'a siifa gadu dubbii inni bulchiinsa irra jiru riippoortii babbareedduu qofitti dhaga'a waan qotee bulaa akka buqqisu godhaa jiru kana warri godhin irra jiranusi sigariidhaa dubbii mee hamma tokko hin danda'u waan ta'eef akkam taate ijoolleen cunqurfamaa jirti daka sana inni kaan lafuma abbaa nagaa barbaadamaa jirta jedha lafuma abbaa nagaa moo maaliif barbaadama innoo kaleessa soodurisu abbaan isaa barbaadamaa du'e akaakayyuun isaa barbaadamaa du'e nus barbaadamaatuma jiraanne ammoo ijoolleen hin barbaadamaatuma jiraatti moo inni kun hasada nu haasofsiisa ijoolleen keenya gara fuulduraatti maala taatu godaansuma kanarraa hammuma waraanni kun dhaabbatullee waraanni biyyoota utuu laalanii biddatti galanii akka kana gizee tokkicha namni 450 gubachuu jechuun namni 500 gizee tokkichatti bakka tokkotti gubachuu jechuun bargaa beekumsas waan silaa dargaggummaa irraa barbaannus waan silaa 450 kun utuu walitti gurmaa'ee biyya keessatti nu godhus yeroo tokkicha dhabne akkasii miti kana eegate mee dhaamsa maalii dhaamtaa fi sagantaa dheeraan qabnu jalqaba inni garjallaa suni ijoollee keenya dararaa jira kan jedhu irraa kaata hiddi isaa jallatee qacceen isaa hin sirraa'u jalqabumaa jechaadha bishaan illee kanuma mataa gad dhiqatantu qaama gaha osoo gubbaan tolee jalli wanni inni diduuf hin jiru maaliif eemaramaadha yoomiyyuu taanaan ajaja fudhataadha qaama ajaja fudhatu sanii maa akkana goote jechuun hin dandeettu gubbamarraa gadi sirraa'u hin barbaachisaadha kanaafuu baala qabanneen deemnu hidduma isaarraa waan sirraa'ini sirraa'uun barbaachisaadha oromoon akka jettu muka hiddi mi'aayu baalli isaa mi'aayaa jettu yoo hiddi mi'aayini baalli mi'aayuu hin danda'u kanaafuu hiddumatti rakkoo qabaa kan hidda kana rabbiin nu haa sirreessu rabbi qofatti illee hin dhiisu nus waan dandeenye yaaluun dirqama keenya
lammaffaa amma biyyi ambaa biyyattii baqatanii jiru miti zamana kana keessatti biyyi ambaa biyyattii baqatanii akkuma reeffati kaaste nama guyyaa iidaa ummata isaa waliin kabajaadhaaf walitti dhufe imbaasiin mallatteessee ebalu biyya jeeqaa jira biyya keessan jeeqaa jira lammiin isaa jecha lammiin isaa biyya jeeqaa jira koottaa naa qabaa jedhee namni barreesse imbaasii anaaf isattu alatti hafee bara gaafa san jecha kanuma amma tireef jettu sani anaaf isatti alatti hafe shee sultaani nama sadiin alatti hafe hayyee itti nu dabala jennaan isin liistii keessa jirtaniidha nu isinii kenna jennaan askariin dhaabdeetuma safaraa keessan nutti kenne nu isin waan tokko ndoksee eessatti isin beela nuun jette nuuniyyuu kanaafuu biyyi ambaa tuni kan itti baqatanii miti saa kanatti isinuu rakkoo keessa jirti isinuu lola keessa jirti sawaadiilleen sawaadii duriitii miti biyya arabaa biyya duraaniitii miti biyya waa gargaartuu miti dur akkuma beekamu masjiidni madrasaan kitaabni wanni hundi biyya sanii dhufa har'a zamana kana garuu namni biyya alaa eeggatu jira natti fakkaatu biyya keessa taa'ee masjiida ijaaruuf biyya arabaa madrasaa ijaaruuf biyya arabaa quraana namaa bituuf kitaaba namaa bituuf biyya arabaa isaanitti eeggamu bira kunnee jira ijoollee teennaa wanni jennu wanni achi fuudhan hin jiru yoo gabrummaas taate asuma keessa babbada kabaale jirtu finfinnee kootu ka finfinnee jirtu wallagga dhaqe asuma keessa babbadi malee garri itti badan hin jiru asuma turaa jennaan tokko kana lammaffaa biyya arabaa ka itti badan kana hunda isaa arginee jirra keessa deemnee ilaalle awurooppaan bakka sadarkaa duraan jirtu san hin jirtu sartee jirti zaman ammaa kana keessatti awurooppaa dhufuu fi nama biyya keessa taa'ee waa dalagatu yoo walitti kan laaltu taate isa alaa dhufu sanirra isaas jirutti irra wayyaa qaba ikonomikali beezii ummata harkaa qaba aadaa ummataa hin dagannee jireenya biyyaa hin dagannee akkuma jirtutti siyaasa biyyattii ta gubbaa jala isii hin beekne tana keessatti waa beeka waa argaa jira gara deemu qaba sun achiillee as dhufu keessumma mataa asiillee achitti keessumma mataa kanaafuu ijoolleen biyya keessa jirtan asuma keessatti babbadaa guyyaa keessan eeggadhaa mirga keessan falmataa namummaa keessan kabachiifataa isin gabroomsuuf waggaa 100 karoorfate kana waggaa 50 agarsiisaa ka waggaa 50 digdamatti ka waggaa 2 tokkotti deebisaa karaa qulqulluu irra deemuu barbaachisaadha egeree keessaniifis jiruu keessaniifis keessattuu dubartii Insaduu dubartiin intalli durbaa takkaasii deemtee biyya hambaa dhayxee mana hambaa dalagdee san booda abbaa isiitiif haadha isiitiif mana ijaaruu jechaan kuni waan manuma akkamiiti laata keessa namaa taa'amaa laata keessallee namaan taa'amu akka rabbi namaa kennetti rizqii tan fudhatanii jiraachuun barbaachisaadha fayyaa keessan hin dhabinaa sammuu teessan hin dhabinaa duniyaa isin barbaacha deemtan san caalaa fayyaa keessantu bu'aa duniyaadha bu'aa isinii qaba sammuu keessantu irra bu'aa isinii qaba guyyaa dabarfachuun waan gaariidha guyyaan achaasii qujennaan kan sanirraa nafe garuu waan ati keessa deddeemtee reef keessa sanirraa yoo kanaasuuf nu taane kan nutti hafettu baay'eedha haganuma haasofna mee ijoollee keenya maal dhaamtagaa ilaa inni kaan karaa jira inni kaan deemuuf qophiidha achi malee rizqiin hin jiru of seeti dhaggeeffadhu maa rabbi achii malee hin qabuufi rabbi biyya suudiitii maaliif boo maal rabbi jedhaati ofii rizqii barbaadachuu jettee rizqii qurxummii taati ofii rizqii barbaadachuu jettee rizqii leencaa taati rizqii qeerransaa bineensi karaatiin urkatti fixe dhumne ishii maaltu male haqiqaatti ani al tokko namaan bichuu ilaalcha addaan qaba kana waa'ee biyyaa ba'anii deemuun kuni rabbiin wal arda wada'aha lil anaam jedhe dachee kana namaaf iyyuu rabbiin uume namaaf famshuu fi manaakibihaa dachee kana daariidha hanga daariitti deemaa jedhe rabbiin wabtaguu min rizqihi maa hajjiin yoo nagaa ta'e godhamaa'u nan fixa rizqii keessan barbaadadhaa jedhe rabbiin amma ijoolleen asilitti biyyarraa deemuu socho'uun orgaamita akka shari'aatti akka asilitti rabbiin eeyyameera deemaa jedheera rizqii barbaaduun garuu kuma irratti gara kootti deebi akka ta'e baraa jedhe rabbiin mirga kun deemanii nagadachuun hojjetachuun baachuun beergachuun mirga kan nu jedhaa jiru maal inni maal mirga keenya sarbituu jedha namni kan jedhaa jiru akkas isa makaafte hajjiin iyyuu ni waajiba ta'e iyyuu yoo karaan nagaa ta'e yoo galaan ta'e deemaa jedhama malee nu dhowwuudhaaf miti hijiraa kana deemuu biyya alaa deemuu kana hin ta'u jechuu osoo hin ta'in haalli ammatti jiru haalli itti deemamaa jiru isa gaarii miti akka durii miti waggaa 20 duraa fi waggaa 30 dura haalli jiruu fi haalli amma jiru rakkoodha naannoon keenya rakkoodha biyya arabaa jiru afrikaan naannoo keenya even awurooppaa ameerikaan saba kooronaatti rakkoo keessa jiru asuma wayyaasuma keessatti jiraa goonu inni hararri baalee dhaqu inni baalee jimmaa dhaqu inni kaan arsii dhaqu inni kaan wallagga dhaqu inni hidhame kun ilaalamuun barbaachisa kan biraa immoo rizqiin immoo haqiiqaatti soo dhugaatti immoo yoo amma ijoolleen keenya
waan biyya alaatti hojjettu ruubii isaa osoo asitti hojjette qixxee isaa osoo hojjette amma ta'e inuma jiraatti namni keenya yoo biyya alaa deeme hin hojjeta hin dalagata hin baata maal jennuun qabu kaa rakkoon qabu kaa baabaachuun dallaa ijaaruun mana ijaaruun asittiin qaanfata amma gaafa deemnu walii gaafa deemnu jimmaa gaafa deemnu gaafa baadiyyaa deemnu arsii yoo deemtu haradiin yoo deemtu irra caalaan shabaabii hojii hojjetamoo karaarra taa'e caatii karaarra taa'e haayilaandii qabate gara jimmaa waa gidee deemtu yeroo caatii qabatee haayilaandii qabatee waxaati akka jedhuun karaarra ta'a lafa kan hin jirtu kan buna funaanu eessaa dhufa bakka biraatti dhufa kan naannoo daawwatee naannoo sanaa dhufa osoo achi taa'ee hojjetate waan biyya arabaa deemuu qaba amma naannoo keenya goomaa yoo fudhattee ilaalte dammatu jira dhadhaatu jira rafatu jira waa hundatu jira garaagarummaa naannoo keessatti ilaa asumatti ilaa warrumti lama fakkeenyaaf harargeen hojii hojjechuuf caatii qaba waa hojjechuu lafa kaatanii ka'aniiti caatii qabu jiru irra caalaan harargeeni an harargee baadiyyaan beeka beeta magaalaarra baadiyyaa dakaan seenisan gubbaadhaan bahee beeka gamaa gamanan harargee akka gaariittan beeka jalqaba hojii lafa kaama tokkoffaa caatii jira yeroo qaaman ullee hattaa gaaya bakka hojii geeffata caatiin bakka hojiin inni mana keessatti hin qaamamu karaarratti hin qaamamu achi harargeetti hin beekamu kun hojii keessatti gaayaa amma tokko isa kana lammaffaa kan biraa ummanni kan keenya haqiiqaatti nasihaan waan qulqulluu wali yaaduu qabaamni ummanni keenya siyaasa qofa osoo hin ta'in ikonoomii kanatti illee yaaddoo qaba namni qabeenya galleerraa wayeessatti yaannadha garuu firkaan qabaanne gara firkaan qabaanne namni jireenya hin qabaanne namni waan nyaatu hin qabne waan dhuguu hin qabne namni qabeenya hin qabne gara biraatti waa tokko murteeffachuu hin danda'u. Abba fooqiin gubbaa jiru kun walgahii waliin waamne hojjetamee dhufe daga sanaa ol ka'e garuu lafee keenya irraa dhaabatu malee. Isa kana dhimma sahii amma abbaan biyyaa birriidha. Abbaan biyyaa qabeenya. Akkana ta'e. Hatta Rabbi yoo gaafa qabsu waa'ee qabsoo dubbatu jaahidu bi amwaalikum wa anfusikum horii keessaniif lubbuu keessanii qabsaa jedhee qabeenya dura buuse. Mee ijoollee karaarra jirtu kanaaf mee yeroo hin qabnu ijoollee keenya karaarra jirtuu fi isii mana taftee fi isii deemuudhaan wixxifataa jirtu kanaaf maal jette? Wallahi as tokko dubbachuu nama rakkisa. Tolebbo. Waan hin jedhu rakkisa. Tolebbo. Yoo as taa jette abbaa isaa rakkate ergee haadha isaa waan nyaatu dhabu ergee mana abbaatu dhimmisa mana haadhaatu dhimmisa roobni yoo roobe gaaraatti roobe citaa keessa teessi ijoolleen jaallattee deemaa jirtu abbaa keenya jireenya akkana jiraaturra dhaqee hundaa darbee yoon du'e du'uu wayyaa jedhanii deemaa jiru kanarra asuma ta'anii rakkachuu wayya warraas jiru sabrii godhaa obsa godhaa ifatti gaaf tokko ba'uun keenya nafu warri karaarra jirtan immoo amma dandeessaniin iddee rakkoon hin jirre iddee musiibaan karaaruun jiru eeggachuun barbaachisaa ilaa yookaan inni karaa Liibiyaa qallaba qurxummii taaneerra rakkoon qabnu qurxummiin inni karaa Awurooppaan quufeera nu quufeera bakka amma Oromoo ta'eera iyyuu qurxummiin inni karaa Awurooppaa kuni silumaa bishaan keessaa baatan jedhanii kanaan dura mammaaksa hin dhageenye numa wal nyaataa jira numa qurxummiidha silumaa iyyuu bishaan keessaa baane jedhanii gurbaa tokkotu iyyuu 83 qurxummii fidanii fi jennaan Oromoon qurxummii keessaa bahrii keessaa bahee jechuudha ga'e an obboleessa koo nyaadhu bakka jedhe an obboleessa koo maa jennaan lachuu bahrii keessaa baane awwaanan turitti koo nyaadhu fin qabu nama jara bahrii keessaa baane geessi an eegan bahrii keessaa bahe kunis bahrii keessaa dhufe an turitti koo nyaadhu wana mammaa koorraa dhalachuun isaatiin malaa jedheen akkuma inni nu jedhu mee ijoollee keenya ishi eega ba'uun immoo du'a ta'e yoo aasaa kee irratti erga kana ta'e ba'uun immoo erga du'a ta'e ba'uun erga baariin nyaatamuu ta'e ba'uun erga boombiidhaan mana tokko keessatti namni bishaan dhumuu ta'e ba'uun erga ati reef kaawwajjin saarii 24 ta'uu ta'e erga akkas ta'e ba'uun haraama ta'a beeki rabbiin walaa taqtuluu anfusakum nafsii keessaa najjeesinaa jedhe shari'aan kan dhufte lubbuu namaa eeguudhaaf ati rakkina baqachuudhaa jettee du'atti hin galtu asteessa rakkachuu geessi wayya malee du'atti deemus wayya haqiiqaattis immoo warra biyya alaa deema kana keessaa parsantii isaa yoo baafte namni isaa darbee abbaadhaa dabarsu parsantii 10 ta'e inni kaan maal siin jedhamu gaafa namni ijoollee hodhii bo'aachee dhannee nyaata rakkachuurraa asii yoo bicate bishaan argannaa nyaata nyaannaa ruuzii nyaannaa hin beeloof nu jedhe Allah waa tokko immoo abdii tokko akkas ta'u akkama Sufyaan jedhe daawwattoota keenya kabajamoo mee sagantaa keenya utuudhuma inni wanti haasa'anudha nu keessaa wixxifatu utuu inni ibidda nutti qabsiisuu gada dhidhiibnu daawwattoota keenya akka jennu yoo bakkatti rakkatte rakkinni keenya silaa gobbateera isin warri baalee jirtanu yeroo nu Harar ergaa isinitti baqannu kooti jedhaan fudhadhaa rakkannee dhufne
isi warri jimmaan jirtanu yoonu isinitti baqanne rakkoo haala jiruun nu beeksisa hunda himuun barbaachisu isinitti bakka bira addee nu gasiin qabne jecha inni wallaggaan jiru yoo inni Harargeetti baqate yoo inni Baaleetti baqate Arsiitti baqate Wallootti baqate mattuma waatu baase jedhaan si madhaa jechuu isinitti dhaamman. Ustaaz ani yeroo hundaa nu qabsoo maqabsaa hin dhumnu. Abbaan kee qabsaa'ee akaakayyuun kee qabsaa'ee dhumne bara ammas nullee qabsoo hin dandeenye bakka tokko dhaabbachuu qaba. Yeroo hunda qabsoofneetuma mana galulleen seetii yoo qabsoofne aguma dhumaa qabsaa'u yoo gatteenne immoo gatteennetuma warra binu godhe ta'u tokko kana lammaffaa ijoolleen barachuu qabdi barumsi barbaachisaa nama baratettu biyyallee bulcha ofiillee bula gara deemullee beeka ijoolleen barachuu qaban abbaan biyya kanaa hin deema jedhu osoo barumsa isaan xumuratin osoo carraa isaa bitaa fi mirga jiru laalin deemuun hin barbaachisu sadaffaa erga barate immoo qooda biyya kanarraa qaba innummaan ganda keessaa gooxii keessaa qabalee keessaa badeesii jedhuun sun inni baratee bakka isaa bu'ee maan ta'e maana mallee hin qabbaneessin ofiillee maan qabbaneessin maaliif jedhu yeroo garii bakka barumsi illee ittiin fayyadne jiru kana laa bakka barumsi itti fayyadne kana laa kun bakka beekumsi illee ittiin fayyadne abshaalummaan bakka fayyadne gowwaa barbaadu jira abbaa barbaada yeroo hunda barataa qofaan illee bakka hin guutan yeroo hunda wallaalaa qofaan illee bakka hin guutan hundi wal keessa jiraachuu qaba barumsi barbaachisaadha yeroo hunda qabsaa'uu illee nugaa yeroo hunda amaanaa kennachuu illee hin ga'a akkuma namaatti erga qabsoof beeki waa takka hin dagatin reefii jejjettee jirta ol deddeemu gad deddeebise nuti amantii amaanaa kennan namni lama dura bu'ee jennaan kun hin gala qabsoo amaanaa kennan namni lama dura bu'ee jennaan kun hin gallalu hundi kenna itti qabsoofne itti hirmaanne dhandhama isaallee waliin argachuun nu barbaachisa maa akiraa qofaa mii bar duniyaa tanallee wala tan sanasiiba akka fid maa rabbiin akkas hin jenne duniyaa tanarraa maa nasiiba hin qabnu nu nyaachuunis waliin jiraachuunis itti fayyadamuunis kan keenya akirama qofatti rabbima qofatti kenninee wanni dhiifnuuf hin jiru nullee waan namichatti waan jedhe amata dheeraa tureeti namichitti dhufee abboo rabbi ruhii kee kana tursiisee mi jennaan ani qofa xiqqaa gargaaree jedhe rabbima kana gaara hin ceene mukarraanuu taalle konkolaataa jalan deemne waraana hin dhayne anillee rabbiin gargaaraatuma jira waan sababaa inni natti kenne maruma geessee kanaaf rabbi umrii na tursiise qabsoodhaaf bilisummaadhaaf gumaachi nu kenninu kun akka biyyaan hin baafne akka qurxummiin galaan hin godhani nuus waan barbaachisaa ta'e kaffaluu nu barbaachisa yeroo hunda himachaa itti fufuu hin dandeenyu yeroo hunda rakkataa itti fufuu hin dandeenyu yeroo hunda bilisummaa namatti kennine eeguu hin dandeenyu itti hirmaachuu qabna akiraa qofatti illee miti beeke aljawaar ihtixaaqa wal quluubu tatawakkal ati qaamaan hojjedhu qalbii tee rabbitti kenni malee qaamaan osoo hojjetiin ebalutti akkana nu godhe illeen hin ta'u bakka tokkotti dhaabbachuu qabaa jechuu barbaada. Jazakallahu khairan. Daawwattoota keenya nu ga'a. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. amma sakkas jennee dabarree fakkeenya bakka namaa ga'uu miti yaanni keenya akka namaa ta'u hawwinee jireenyaan bakka itti rakkatantu ta'e rakkoo keenya kanaafuu guddaanuu taate hiree keenya bitaa mirgan jennu dhiyaatus fageenya garumatti ol gaane tacha deemaa teenya achiin gahan qaboo deemu qofa keenya yoom bakka gaamu keenya godaanaa teenya takka hin qubanne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne.